Akkam nagaa fayyaa barataa? Akkam nagaa mi fayyumaa mi gaarumaa mi? Arraan tana kaa boromsi isin eegalame fakkaata. Boromsi arra nu eegalamee jira. Barachuuf nutis karoorsinee turre akkuma barsiisotatti talaallii fudhannee barachuuf karoora qabna nuti illee. Maqallee si gaafachuun daganne maqaan kee eenyu siin jaal? An maqaan koo barataa Sultaan Abdallaatiin jedhama. Kan inni irraa dhufee ganda qusannaadha yookaan ganda zoonii 6 ganda bu'uura iddoo barattoonni jechuudha hedduu doktoroonni illee keessaa madda doktorota jechuun ni danda'ama. Akkamitti barataadha moo bargaa uffannaan keessu barataan fakkaatu beektaa? Saniifin siin ta'e asumaan kutaa meeqa barattas? Ani kutaa otoo hin taane ulaa 12 seenee jira amma. Ani ulaa 12 seenee jira. Akkuma ulaa 12 seenetti akkaataan uffannaa kiyyaalleen ilfoormiin waan amma dura hin eegalaminiif malee yeroo gabaabaa booda barataan hin fakkaadha jeetii yaada amma. Gana barataan fakkaanne gana fakkaata jechuuti. Asumaan gara gaafii teenyaa dabarsina. Sagalee keessa sagalee afaan Oromoo keessa sagaleen hin barreeffamne ni jirti jettee ni yaadda? Sagalee afaan Oromoo keessa sagaleen hin barreeffamne ni jirti jee ni yaade. Ni jirti sagaleen hin barreeffamne faadha. Ngaa jechuudha. Ngaa jechuun hin barreeffamtu lakka. Tabiraa. Tabiraallee ni jirti. Tabiraa ta jirtu tun maal faadha beektaa? Tigaan faadha. Ngaa jechuudha. Sagaleedha wantoonni kun hundinuu garuu barreeffamuun hin danda'amu. Isaan kana mana barumsatti illee hin baranne nuti. Akkasumas keenya ammallee barataa tokko harka qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura qophii kiyyannaa hojii tura. Gaafii kiyya takka lamaan itti deema. Asumaanuu na faana tura. Hayyee barataa. Ati barataadha? Barataadha. Barataa ni hin fakkaattu garuu. Lakkii barataadha. Gaafa dura qaraatii seentu jaan daftara ciccirtee hartee jaan biirii fa'aa achumatti darbitee galtee jaan. Sanduuqaadha. Maaliif ciccirte? Wanta maanaa isaa mi'aa isaa waan hin beekneef gaafa san ani akka malee mana barumsaa yeroo dhaqu barataa tokkoon walitti buune daftara bakka cireetumaan darbee deemee jira. Mudannoo gaafa xiqqaa osoo barattu qabdu keessaa tan daganne mee? Abba mudannoo addaatiin qaba beekte. Mee nuu qoodi mee? Mana barumsaa jalqaba yeroo seenu jechuudha. Mana barumsaa hin seene beekte. Hoggaan mana barumsaa kana seenu saayiba tokkoon qaba. Daftara wajjin qabannee waliin seenne biirillee haka tokko qabnaa daftarallee wal fakkaata. Saniif ammas wal cinaa teenya. Sanboota boqonnaa baanee ol deebine gizee boqonnaa baanee ol seennu biirii kiyya keessa hadheetiin ture. Keessaa isaa harka jira. Sanboota biirii wal fakkaataa beekte biirii kiyya maaliif narraa fuuta boojiitumaan irraa furadhe. Aboonaa kan naan jennis duraan fiigichaa fiigee beekte manni barumsaa guutuun na jala fiigee sanboodaan illee achumaaniin galee sanboota mana barumsaatti hin deebine waggaa 3 guutuu. Ati maaliif waggaa 3 guutuu mana barumsaatti wanni deebuu dhabdeef achumaan dhiifteef maaliif? Ijoolleen jala fiigee akka malee qalama namaa fuudhee fidaa jaanii. Akkam siin jaanis jala fiigan? Biirii jaanii na jala fiigan gaa biirii namaan fiddu naan jaanii. Duuba biirii nama sodaachifti? Eegaa sodaadhe gaafa qachumaan hongaa sanboota xiqqaadha ammas gaafas daa'ima. Sani jechuun seenaa kanaaf haan qaba. Biirii jechuun biirii waggaa 3 mana barumsa raasii bachiifte jechuudha. Sani jechuun sanboota haarettiin kilaasii takka irraa eegalee ammas bakka. Hayyee gaafii kiyya qalama fakkiseen deebu. Jireenya keessatti guyyaan ati hin daganne guyyaan ati haalaan if ajaa'ibde guyyaa kami maaliif? Abooti waan addaan nama yaadachiiftamu. Hayyee meegaa waan addaa taanaan nu qoodde? Yaadannoo addaatiin qaba beekte. Hayyee. Guyyaa takka beekta akka malee chiikii xiyya takka wajjin hin qamaa ture mana keessatti. Osoo waliin afaan kaachaa jirru ani yeroo san mirqaaneetiin jira akka malee. Biraa illee gabbuun jaalanne fincaan naqabeetiin beektee mana fincaanii dhaqe. Hoggaan dhaquun jarjaraan bakka gammachuu addaatiin na keessa jira yoo maan deebi'ee bira taa'ee silaagaa akka aadaa keenyaa ni jira mire akkuma walii galattuu jechuun qofa baafatee namni sagaraa gattaa qamisaan firraa baasee jechuudha. Qamisa firraa baaste? Qamisa firraa baaseetumaan anumaa akkana jee akkasitti of yaadadhee san booda inumaa sagaraan na qabdi hundi narraa kutteetiin osoo hin fincaaniin mana deebi'e. Osoo qofaltuuti? Ifin ajaa'ibe gaa waan takkaa firatti nagarinii firatti agaree. Baafattee teessee silaati? Taa'uudhaafin akkana gajjichu jiraan siin jee. Qamisa? Eegaa. Hoggaa sinii yaadadhe seeddaa qofa baafatan jeetiin rifaatu sanii irraanfadhee na keessa dabare. Duuba sammuuta namatti himte?
Inni himne boo akkasumatti hin gatta'e. Arruma naa himte. Gaafii hara gaafii lama fattiin si dabara. Akkami guyyaan ati jireenya keessatti of itti ajaa'ibde matu kan kee kana jechuudha. Nama ajaa'ibuu dhiistee ofii kan kee kana itti ajaa'ibde guyyaa kami? Ammas maaliif of ajaa'ibde guyyaa sana? Guyyaa tokko asii guyyaan inni naalaniif ajaa'ibee magaalaa Simaxaa yookaan magaalaa Elelee bakka jaan dhageetan namni na wajji deemu jiru hundi hedduu gaggabaabaadha. Nama kana keessa otoo deemu jiruutuun akkuma akkatti deemu jiru namni tokko kaameraa nu kaase. Isee kaameraa nu kaasu anuma qofaatu achi keessa akka muka dhaabbata guyyaa saniin akka malee ifa ajaa'ibee. Akka muka dhaabbate namni gas hin deebisne. Gannan deebisne amma kun natural system siloona namni gad deebisuu hin danda'u. Ati duuba sa'a san keessatti akkam jettee of ajaa'ibde sa'a sanitti mee maal yaadde sammuu keessatti maaltu dhufe? Sa'a sanitti wanni na yaade idaana ganan dheeraadha maaltu akkatti nama keessaa ol na baase gaddee odoon ta'etti gammachuun natti dhagahame beektaa? Fakkeenyaaf mul'ata qabaachuu qumat bichaa saayoon mul'anni uqatum manuurraa labbat. Dheerinaan mul'ata isin qabdaa jechuudha. Mul'ataaf dheerinni qofti murtee isaadhaa miti jechuu kiyya. Beekumsi keetillee akkanuma dheeraa ta'uu danda'u qabaadha moonni jaamu. Namni dheeraan beekumsi isaa dheeraadha jechuudha. Namni dheeraan beekumsi isaa dheerachuu qabaadha dheeratee dhalataa. Ammas gaafii biraa kan inni qabu. Shayxaanni maalisi? Aboo shayxaana. Shayxaanni moo ibiliisi? Ibiliis shayxaana? Eegaa. Amma fakkeenyaaf haala jira gisee deddeemnu jaan ibiliisiitu itti gasii darbaa jaan. Duuba saniin shayxaana jechuun ni dandeenya. San shayxaana milakkee ifumaaf osoo yalla jira deemuu yaadaan kana biraa kotee achi kutee. Duuba bara akka manguddoon keenya jettutti qarara deddeemtee ibiliisiitu itti ganna darban jechuudha. San jechuun haasa'u isaaniiti. Malee shayxaanii kun duubaati mee akkamitti ibsita? San ja'anii yennaan. Shayxaana kana duuba akkamitti ibsita? Shayxaana kana jechuun akkaataan itti ibsitu jechuun hedduu nama dhibaa garuu shayxaanni ni jira. Shayxaanni jiraachuu isaa firra beekta garuu yaa'ina gartuu si keessa jira if keessa ganni dhakeessa garuu. Si keessa jiraateem? Ni jireenna keessa. Takkaa si keessa sin hoo'ine re? Hayyaa waa'ee hin feene faana anja. Akkam siin jee takkaa? Waan hin jenne qabaasa. Offanni si faa siin jee? Akkasii yoo akkasii naan jenne illee tole hin joofu. Shayxaanis keessa jiraachuu kan beekte. Ni beekta gaate man beektu akkas keessa jiru shayxaan. An shayxaanii na keessa hin jiru. Akkamitti boo? Na keessa hin jiru. Amma ganamarraa kaatee galgalatti jechuun normaala? Normaala. Dhaabbataadha malee ka'e? Dhaabbata. Jijjiiramtu? Jijjiirama. Hijibdee jirta. Naayyansiiftee na arrabsu jirta. Sin arrabsine lakki. Hayyaa. Ati shayxaanis keessa jechuudha. Ni jiraan sin jee ijoolleen tunu ammaan tana dhugaa ni baate akka shayxaan ni jiru maaliif jennaan yeroo takka takka asumas si gammachiisee yeroo takka takka si aarsuun san maali? Duuba sun shayxaana miti. Maal jennaan? Fedhii tan ta'e. Fedhii miti. Shayxaana. Shayxaanni halluu kan qabu. Hayi bifa isaa ta'e hin agarre amma dura beekte. Egaa shayxaana jechuun kana barra amantiinuu ifa baaftee bittee jirti amantiin hundinuu jechuudha. Akkam jetti? Lafaa kanarra jiru hundi isaaniitu shayxaanni akka jiru jechuudha dubbatanii jiran. Shayxaanni eessa jira? Shayxaanni immoo qaama namaa keessa jira dhiiga namaa keessa jira shayxaanni. Eega dhiiga namaa keessa jiru jiraate hogga salaatan maaliif cammee walitti qaban cammee akka shayxaanni jidduun seeneef jedhanii cammee maaliif walitti harkisan? Cammee akka jidduun seenne jedhanii immoo jechuun gaasan gizee salaatan gaa shayxaana injifachuudhaaf haala saniin mootan shayxaanni akkasiin fadhu jaan gizee hin dagawan. Hogga san qaama namaa keessanii ba'a. Gizee akkasii namni walitti siqa jaan shayxaanni hin fadhu jaan walitti dhiyaachuu nama. Qaama keessa jira jettee mire. Dhiiga keessa jira. Duuba hogga san ni ba'a. Hoggaa sangaa keessaa baajaan gizee san hanga salaatanii san booda eega salaatan booda ammaa itti deebi'a jaan. Eessa dhaga hogga? Hangasitti? Hangas immoo ulaa gabbee ulaa gamaa laataa jaan masgiida. Hogga namni alaa dhufu assalaamu alaikum hin jiru. Injoo yoo assalaamu alaikum jaanni haaranni. Ni mul'ata jechuudha. Eegaa. Jechuun gaafa ni mul'ata miti gaafa dubbiin harkamaa meeshita boo dubbiin harkaan jallisiin gaa silaa mul'ateen hindi isaanu akkam goota hindi isu dhugaa akkam goota akkaan godhanuma beeka. Shayxaana mootii kiyya hin jenne. Akkasitti miti boo mootii kiyyaa miti. Hayi isaa barka akkasitti waan hin taane yaachisu na keessa seenee. Maal si yaachisu? Waa hedduu nama yaachisaa beekte qabeen dhiisu silaaniin ajjeesa. Kanamaa fi nama waliin buuseenyu. Shayxaana? Silaa shayxaanii jiraachuu baate ilmi namaa waliin lolu ture. Awwaata yaa. Dhugaa kiyya. Atuu akkas yoo sosokuun shayxaanan san. Kanaa seesuma. Akkas qaaman akkana si goggodu jiru. Kanaanumaa achi jira lakka immoo. Amma fakkeenyaaf gizee uumama addunyaa kana hunda ilaalle fakkeenyaaf uumamtee tana keessa harraageessa haa fudhannu. Harraageessi kun hundi isaa gurraacha. Hundi isaa. Inni kun maaliif gurraacha ta'e? Uumaa isaa takka
halqii takka irraa dhufe jechuudha gurraacha hundi ta'e mire haya ilmi namaa kun yoo haawumaa fi adeemu irraa dhufe ilmi namaatis haawaa fi aadam irraa jalqabni isaa yookaan maddii isaa bakki inni irraa maddee haya maaliif kaan diimaa kaan adii kaan gurraacha maaliif ta'e ilmi namaa kun yoo maaliif halluu tokko qofa hin ta'in moo ilmi namaa kun diimaa fi gurraachatti uumaa biraa qaba. Asirratti wanni jiru genetic disorder waan jedhamu jira. Wanni kun hundi madda sanyiiti. Madda sanyiiti. Hawa malee sanyii biraa jira jechuu deemta aadam malee. Hawa biraa hawa malee sanyii biraan jirtu. Fakkeenyaaf hawa jechuun cinaacha aadam irraa qaysiin uumamte tahee garuu achirraa deemaa dhufeeti faranjii fi gurraachatti bakka lamatti adda qoodame ilmi namaa. Maaliif ta'uu danda'e maaliif? Moo gurraacha kanaas hima. Aadam lama? Aadam tokkuma. Aadam tokko anama gurraacha waan hin ta'eef waa'ee gurraachatiin siima kadiimaatii diimuma gaafataan quban qabu kana. Ayyee bakka inni gaafadha ati ka gurraacha irraa tuttu. Gurraachi kun amma fakkeenyaaf gizee hedduu gurraachi kun illee wal caala. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan gurraachota kana keessaa warra hedduu bifa qaban jaamee beekama. Isaanis diqaalallee yoo ta'an garuu hin beekne amma karaa Bershaangul fa'aa Gumuz naam yoo dhayite Wiyyaartiruu Afrikaa jaaniiti jaaketa naaman fa'aa daleessifatanii yaa'anii giseen agaruu jechuudha. Afrikaan dhugaadhaa nuyi jaan garuu isaan ammoo gurraachonni keessatti dabranii guyyaa kanaaf yoo baatiriidhaan barbaadde malee gartuu fuula isaanii. Isaan akkasii jechuudha. Isaan akkasii. Amma nuti xiqqoo jechuudha xiqqoo dhiinyi keenya bareedaadha fuulli keenya illee ni ifa. Kanuma kanaaf nutiin kun shakkiidhaas ni qabna gis takka takka garuu oromummaa shakkii hin qabnu malee habashaa nuun jechuu kana hin danda'amu beekte habashaa jechuun amma beekte akka Afrikatti Afrikumaa itti yaamamu jira garuu jaarraa jaaffaa dura kush jaamtee yaamamti turte kun amma hattuu seenaa ta'e bakka kanatti seenaan kaatamtee turte. Ammas gaaffii biraa giseen si dabaru sitti addunyaa keessa jiru addunyaa isa keessa jiru. Akkaan ayyaatutti jechuudha. Qaama kiyya guutuu kanaan addunyaa keessa dhaabbachuu jira amma. Amma kun addunyaa keessa jirta? Hanga addunyaa tana jechuudha tarabbii irra nu uume tana jechuudha. Addunyaan tun maali? Addunyaan tun beektee karaa hedduun karaa lama fallaalama. Kar tokkoon addunyaa jechuun beeylada. Kar tokkoon addunyaa jechuun biyya lafaa kan ilmi namaa irra jiraatu jechuudha. Akkas taanaan ka ardii torban kana ardii takkaffaa addunyaa takkaffaa addunyaa lamaffaa ennee lakkaa'uu ni dandeenya. Ayi beekama beektee addunyaan akka waliigalatti garuu ammoo ardiin kun addunyaa tana keessatti hammatamti. Ardiin addunyaa keessa jirti? Eeyyeen. Hangam takka dhuga? Dhuga shuur. Duuba egaa ardiin addunyaa keessa jiraatte ati maaliif addunyaa keessa jiraatta ardii keessa jiraatu jirta maaliif addunyaa keessa hin jiraatu? Hanga akkamiin beektaa? Addunyaan jeneraala yookaan waliigalatti afaan ingiliffaatti jeneraala giseen jiru. Addunyaa jechuun akka waliigalatti. Jeneraala nambaran jeneraala waraana. Amma san keessa addunyaa jalatti ardii keessaan jira. Ardiin an keessa jiru tunillee ardii Afrikaati. Ardii Afrikaa keessa ammas biyya Itoophiyaa jedhamtu keessaan jira. Biyya Itoophiyaa keessa ammas yoo gaddeebine naannoo Oromiyaa keessaan jira. Naannoo Oromiyaa keessa ammas godina Harargee lixaa keessaan jira. Godina Harargee lixaa keessa ammas eessaan jira itti buute Ciroo keessaan jira. Ganda kam? Ciroo. Ganda qoxxofaa yookaan ganda qusannaa bakka jedhamu jechuudha ganda jaalalaa. Takkaa jireenyi mataa keessa sin dhoyine? Takkaa jireenyi mataa keessa sin dhoyine? Hayi jireenya ijaanii mul'atu nan dhoyine. Haa ta'e. Nan dhoyine. Halkan tokko maaltu sudheedha kaachaa? Akkamiin na agarte garuu? Akkamiin na agarte? Si dubbatu si dhagee. An guyyaa san hin beekne garuu guyyaa san bakka sheexaan na dheensaa. Sheexaana si dheenye? Amma fakkeenyaaf akka saayinsiin dhiyootti ilmi namaa kun jaldeessarraa dhufaa jira. Adeemsa suuta jaldeessarraa as dhufuuni jaldeessi kun karaa ilma namaa jijjiiramaa dhufee ilma namaa ta'ee jira. Haya akka seera kanatti fakkeenyaaf ilma namaa tokko yoo fudhatte baadiyyaarraa gisee gaggalu baadiyyaa sanirraa fira qaba fira achii qaba. Duuba ilma namaa hungicha jaldeessa sanirraa as dhufu maaliif ilmi namaa kafira jaldeessa keessaa dhabame duubarra. Ni jira garuu akka amma qara'u jiruuti. Garuu ilmi namaa waan akkanaa kana barachuudhaaf sichueeshiniin inni keessa guddate murteessaadha. Fakkeenyaaf nuti maddii dhala namaa akka nuti beenyuti haawaa fi aadami maddii dhala namaa jechuudha. Jaldeessa jaanii amma kitaabarra gisee barreessan haantiin kenna gaazaringi jaaniiti kitaabarratti garreegeetee beetee jechuudha.
adabsanii yookaan maal godhanii sooratu waan jaamu jechuudha. Kitaaba irratti garee beete akkamitti danda'amaa wanna kun hoggaa sanni dubbisne malee nuti nuun fudhatamu jechuudha. Fakkeenyaaf madda ilma namaa bu'uura waan beenyu jechuudha. Warruma kitaaba san barreessaniinu nu bira dhufanii akka baratan dhaamsa goonaa jechuu ni barbaada. Ati namoota ilaalcha karaa sanii qaban san ni barsiiftaa jechuu qabatti. Sanammaa ati barsiisuun karaa fuula duratti fiicharii irratti dirqamaa maaliif jennaan gizee hedduu namni dhugaa dhabee tokko ni wal waalata. Dhugaa barbaaduuf garuu musliima barbaaduu qabaniin jaalala asirratti jechuudha. Hayyee ati chaanaala bakkalcha barii jaamu ni beektaa moo dhageessee kana dura? Chaanaala bakkalcha barii jaamu beekuu baadhullee dhageetiin jira garuu dhagahuun beekumsaa miti. Waan sana itti siixee laaluudha beekumsa jechuudha. Arguun amanuu akkuma jaan itti siinee laaluuf inshallah kaayyoo qabnaa jechuudha. Hayyee akkas taatu atilleen subscribe godhin siin jaa akkasuma gartee jaalluwwan kan geettillee itti share gootee akka isaan subscribe godhan asumaan sidhaan mannaa mee xumura irratti yaada qabdu yoo qabaatte yaada goolabbii kajitu tokko nuuf dhaamiti asumaan adda baananaaf yaadilleen. Hayyee yaadni goolabbiidhaa kajiru amma haasota haasofne keessatti haasaa gizee haasofnu haasaa namni waa irraa baru haasofuu qabna. Akkuma nama bakka itti deemu beeku bubbeen karaa ittiin cuftu jaan nama galma itti deemu beeku nama bakka guddaa wanni ga'u isa dhoowwu jiru keep type itti fufaadhaan jaan. Okay, atis gorsa nu kanatiif galata. Haya egaa wanni ta'e fakkeenyaaf akka saayinsiin jirutti ilmi namaa kun jaldeessarraa dhufa jaa. Jaldeessarraa. Fakkeenyaaf ati baadiyyaarraa dhuftee mire baadiyyaa sanii fira qabdaa mire. Eega ilmi namaa jaldeessarraa dhufe namni jaldeessarra keessaa fira qabu maaliif dhaban? Kana eenyu je? Saayinsii je. Saayinsii jee miti re kun falaasaa mennaan beekte. Kana falaasama. Falaasama. Kana isaanii je garuu ammoo addunyaan guutuun akkasitti yeroo waliin galle yaada hanga ammatti jechuun wal mormaa jiru. Mormii hin dhumatin jechuun hanga ammatti. Hamtu dhumameere. Waliin amanne malee. Hamtu dhumateere. Kan dhumaten jiru isaanillee yaada isaanii ilmi namaa daljeessa adeemsa tirannaa jedhamuun daljeessarraa karaa ilma nama jijjiirame jaan garuu amantiin ammoo akkas hin jettu. Amantiin akkam jettu? Namni jalqaba aadamii uumame. Aadam sun eessaa? Aadamirraan haawaan uumamtee jira. Aadam sun eessaa dhufe? Aadam sammoo biyyarraa dhufe. Duuba eega inni biyyarraa dhufe ilmi namaa maaliif fira biyyarraa hin qaban? Ilmi namaa ayyaa fira biyyarraa hin qabaanne ni qabna gaa fira keenya biyyeeni. Mee fira biyya keessaa tokko naa hime. Tana gaa biyyi wala weertoon itti galaa. Mee inni gaa takka hime. Ayyoo yaame gaamaan tana jechuun hin dhageessu meesiin afaan kiyya hin beektu. Ati eega biyyarraa uumamte mee qaamni kee maaliif biyya hin taane? Inni taagaa eegaan du'e booda. Haayee dila kana duuba obsideetu mataa isaati osoo biyya hin taane. Hayyaa jechuun kana uumeen na fudhata waan ta'eef ani fi fajjeessu waan hin dandeenyeef. Gaafa yeroon kiyya geessetti. Akkamitti fudhata? Dhufeetu jechuun na keessaa baafata. Maal isa keessaa baafata? Lubbuu yookaan re'ee. Ruuyin sun eessa jirti? Ruuyin sun na keessa jirti. Mee bakka tam tokko mee? Quba miilaatirraa kaasee hanga mataa. Tokko mee? Jechuun qaama kiyya guutuu tuqaa duuba. Ruuyi tokko. Ruuyi moo? Eessatti hin tuqa duuba ruuyi na keessa jirti as keessa qaama keessa jirti. Mee bakka tam? Billoo fidi gaa bakka eessatti si garsiisa. Sin dhukkubu gisee dhoof. Ayi nan dhukkubee. Lubbuun eessatti? Gaafii bareedduu na gaafatti garuu. Lubbuun addunyaa irratti hin gaafatamne gaarraa. Lubbuun eessatti? Lubbuun moo? Lubbuu na keessa jirti. Mee bakka tam? As. Asuma. Tu lubbuudha? Egaa hidhaatti agartu amma irraa waan banee bara. Hidhaatti. Hidhaatti osoo laalame. Ayi mul'atu dha. Akkamii boo hidhaatti ijoollee? Hidhaatti. Egaa. Ahaa sammuu yoo eessatti? Sammuu asi sammuu. As. Sittu sammuu yaada moo sammuu si yaada? Wanta kana akkaan jiru ani jechuun akka kiyyetti jechuun akka namatti osoo hin ta'in akka kiyyetti sammuun naa yaada. Sammuun naa jaja. Sammuu si yaada moo si sammuu yaada? Anaa sammuu yaadaas. Sammuudha sammuu. Sammuun akkamitti si yaaddi? Sammuun dhaamsa kan na dursu waa hundaa'u. Akkamitti dhaamsa kan nu dandeessu? Sammuun inni kan itti gaa waa hundaa'u achirratti hundaa'e jechuudha. Waan takka giyyee dhagaameeti jalqaba dafeeti miirri kee jechuudha. Dafeechi dabarsa karra sammuu. Sammuun ta'e deebisaatti kan ta'e jechuudha. Sammuu yoo si yaadde ati akkamitti gizee ibiddi si gube miila lafaa kaafachuu dandeessa? Isii tanaatu deebisaatti kanne duruu dafee. Akkamitti deebisaa kannete? Achiin tuqamte sin jetti. Isiin akkamitti agartee? Wal qabatan isaan kun hidda asii kaaseen gaachettee. Maaliif wal qabatan? Isaan kun itti gaafatamaa isiin ammoo itti gaafatamaa isaan kanaati hundaati. Itti gaafatamaadha? Ajaja. Waan xarabeessaa waan irra teessullee. Waasitu kan dafeeti itti himata.
Aangoo sanii eenyu kanneen? Aangoo sammoo kan nameef jiraaf Maaltu kanneen? uumamaan jechuudha. Paarlaamaan raggaasee? Ni raggaasee jechuudha. Isaan hundinuu beekte uumamni kun hundinuu jechuudha. Wal akka ajaja hunda ta'anii hundinuu jechuudha walii kaa'amee jira jechuudha. Itti gaafatamaa qaba waan hundinuu akkasi. Jiruutu jireenya moo? Jireenya jiru. Akkuma itti jiraatanii jiru. Akkamii akka itti jiraatan? Jiruutu jireenya hundumaafuu. Jiruun akkamii jireenya yoo jiruun Jireenya jechuun waliigalaa fudhattu jiru jechuun ammoo ati jireenya keessa jiraatta. ati jireenya keessa eega jiraatte jiruun eessa baay'isee kutte duuba si bira. Jirummoo akkuma itti jiraatanii jiru anuma bira jirti. Gisee hunda jiruun yoo achi deemee canamaa jirti. Ammallee si hojii jirti jechuudha. Eegaa ni Mee jirti. tuqe amma yoo si bira ilaali. Ni jirta kaa. Mee tuqe mee? Ni jirti ijaanii mul'attu. Tuqe gaa tuqe. Hin tuqamtu. Duuba waan hin tuqamne waan hin argamne takka akkamitti jiru humna na bira jirti jechuudha dandeessu. Haa manuma jaama jiruudha beekte. Maaltu jaama? Jiru jiru. Jiru jaama? Mee duuba eessatti duuba bartanaan na dhibe? Ijaanii mul'attu garuu ni jirti. Takka harkiteet? Jiruudha amma tunuu akka dhaabbachuun guyyaa kunu ni jira jechuudha. Ni jira. Eegaa ni jirta jechuudha malee jiru jechuudha. Eegaa ni jira jechuudha amma tuqeette jiru. Hunnooti. Ati jiruudha? Eegaa jiruudhaan. Jiraachuutti hin jiraame. Ati jiruudha? Eegaan jiruudha amma jiraachuutti hin jira. Jiruu keessaan jira waan ta'eef. Ati Abduu Maalik. Jiruunis ana keessa jirti. Ati Abduu Maalik miti ati jiruudha malee. Maaliif? Sammaqaa dhuunfaa kiyyaa kan ittiin na yaamanii. Duuba ati eega jiruu taate. Kan inni itti jiraadhu jiru. Ati eega jiruu taate ilma namaa kan hundaaf siittu kaa jiruu ta'u jira jechuudha. Ilmi namaatis jiruu mataa ifii qaba. Jireenya keetis kan mataa keetii qabda. Anillee jireenya mataa kiyyaa. Duuba an jiruudha jechuudha. Waliin hin qabnu kun. An jiruudha jechuudha. Ani immoo maqaan kiyya Abduu Maalik garuu akkaataan itti jiraadhu jechuudha. Adeemsa kiyya adeemsa jiruu mataa kiyyaa naattu qabe jechuudha. Ati yoo jiruu taate jireenya isa baay'isa adda. Jireenyi immoo jireenyi kar tokko illee hin dhaqu. An jiruudha niin jiraadhaa garuu jireenya san keessaan jiraadha waan ta'eef waan biraati miti. Jireenya san keessaan jiraadha. Addunyaa tana jecha takkaan ibsi. Addunyaa tana jecha takkaan yeroon ibsu jecha takkaan jette beeylada. Beeylada. Addunyaan beeylada. Addunyaan jechuun amma akka biratti kan irraa hubanne akka saayinsiitti illee baratamu akka barumsa irra baratamu addunyaa gizeennu kan namoonni hedduun keessa jiraatan kan ardiileen hedduun keessatti hammataman. Sana jechuudha. Karaa biraatiin ammas addunyaa jechuun beeylada jechuudha. Addunyaan beeylada. Re'een beeylada. Re'eenis beeylada. Horiin beeylada. Beeylada. Dachiin beeylada. Ani hin jenna. Duuba eegatiin jeen addunyaan akkamiin beeylada ta'uu dandeessu. Addunyaan beeylada jennee addunyaan beeylada jenne haala lamaanin si ibse. Har tokko addunyaa gizeen siin jiru kan namoonni hedduun keessa jiraatan ardiileen hedduun keessatti hammatamanii jiraatan. Ati abbaan kee abbaa kee ta'uu maaliin beekta? Abbaa kiyya ta'uu gaaboon hin beeka gaa. Maaliin beekta? Gaafa xiqqarraa kaasee akka abbaa kiyya ta'ee itti guddadhee bira guddadhee. Bira guddattee qofaaf abbaa kee ta'uu ni danda'a? Eegaa ni fakkaadha ammas. Mee isaan fakkaata? Hara hundaan ni fakkaadha abbaa kiyya. Eessa fa'a? Fuula kan hundaan. Fuula kee maaliin ifa agarti? Fuula kiyya gaa. Ayiboo teekinooloojiin babal'attee jirti mi? Mee teekinooloojiin eessa babal'ate? Kunno? Mee? Tana. Tumbar silkiidha. Eegaa ifiin kaasa akkasitti. Mee gisee ifiin kaafte akkamitti keessatti ifa agarti? Ifiin kaaseetiin footoo xiyyeessan irratti ilaalee abbaa kiyyaas ilaalee wal fakkaatu nagaasan. Ati santoo akkamiin beekti? Ati santoo akkamiin beekti? Ifiin agaraami footoo xiyyees keessatti. Footoo santoo ati akkamitti beekti? Ammoo ifiin beeka gaaboo. Akkamitti beekti? Akkaan itti beeku gaa. Ayyee gaafii bareedduu na gaafatti. Siin kaasa footoo. Anan kaaftu kaa if kaafta malee. Maaliif? Sheekiin godhuu Ani fi nagaruu bar. Ani fi nagar. An siin agara waan ta'eef. Siin nagara. An siin agara waan ta'eef. Gizeen si kaase. Siivitaas keessaa footoon jirtu wal fakkaata waan ta'eef anilleen akkasuma. Amma nama torbaa jira jana addunyaa kana keessa wal fakkaatu. Namni torban sun yoo dhufee kana ta'e maaliif beekte? Ayi san hin beekne akka mataa kiyyaatti naasoo jira malee akka waliigalatti haasootti hin jiru akka mataa kiyyaatti. Ayyee gaafii kiyya osoo nafuu xumurarra geesseetiin dhufa. Xumurarra geesseetiin jira. Sumaanuu gaafii xumuraa takkan si gaafadha. Amma ati ammaan tana gizee ilaaltu jireenyummaan akkatti ati jiraachaa jirtu kun deemtee mana mursaa dheetee mana galtee akka jiraattu kun gaarii moo badaadha sitti? Mana barumsaa dhaqee kan hin galu humna. Kun ammeenya takka illee hin qabu badii takka illee hin qabu gaariidha naaf. Yoo ati badii balleessite eenyutti gaafatama? Badii yoo ani balleesse matuma kiyyaa itti gaafatama. Ati jiruudha jireenya itti gaafatama jechuudha. Ana itti gaafatama yoon badii balleesse. Ayyee eega akkas ta'e anis karaa goolabaa deemeetiin jira. Chaanala Bakkalcha Barii jedhamu ni beektaa? Bakkalcha Barii kana beektee tana dura illee hin dhageenye dhiyeenya kana dhaga'uutti hin jira akka malee. Kanaaf chaanala Bakkalcha Barii san ijoollee keenyaati waan ta'eef subscribe gootee moo gana godhu deemta? Ayi godheetiin jira.
Kanaaf gootee jirtaa hordofaa jirta jechuudha. Hordofaatiin jira. Namaaf sheer godhuu qabdi. Eenyuun godha. Guddisuu qabdi. Eegaa. Duuba dhaamsa maayii maal jettee xumurte? Dhaamsa maayii kan inni jechuu barbaade wanti kun isiniif dhiyeenyuma kana jalqabdan na fakkaate. Fuula duraafillee jechuudha itti jabaattanii irratti hojjettanii magaalaa qofa keessa osoo hin taane baadiyyaa keessa illee deemtanii hawaasa keenya bohaarsuudhaan ni jiraami nuti illee jalqaba keenya bu'uurri keenya kan dhufne baadiyyaarraa waan ta'eef jechuudha hawaasa keenya bira yeroo deemtan ilmaan keenya dhufanii kun yookaan nu bohaarsan jedhanii itti waan gammadaniif kana dalaguu qabdanii isiniin jedha. Abshir gorsa nu kanneetiif galatoomii ulfaadhu. Ulfaadhu hin badin. Ayyee. Hin badin. Abshir. Ati cima. Egaa. Ati cimaadha. Ani moo akkas jeetumaa hin yaadaan. Cimaadha. An cimaadha garuu an akkasiitiin fi yaada isin garuu namni akka ittiin yaadu hin beekne garuu an cima jeetumaan fi yaada. Maaliif cima itti yaadda? Yoon cimaa jeef yaa'utu baadde laaffachaa hin deema yoon laafaa fi hin jee laafaa ta'eetuma waan hin deemuuf cimaa jeef jajjabeessa waan hin qabuuf. Cima itteetti cimaa fi godhuu barbaada. Ayyee cimaadhu. Abshir. Ayyee bakka chaawu.